ዛሬ እንደ ሀብታም አድርጎን ነበረ። የመዳም ቤት ስራ የታባቱ ብለን ወተን ነበረ። አራካ ዱሬሳ ነው ጎዴ ሂርያት እየወሊን ጀቹዳ መለባ ይሳ hojiin biyya arabaa hojiin araba malabbaa isaa jennee har'afataa jechuuf gara baharaa kana achi deemnee jirra. Bahara jechuun hin beektan kaa gara bishaanii bakka bishaan daaknee biyya galla jennee anaaf hiriyyaan tiyya akkanatti bishaan keessa akka qurxummii yookaan immoo akkan bakka daakiyyee kana daakneetumaan biyya gallaa silaa biyya galuutti hin jirru akkuma mucattiin jettee ስንት መንፈስ ነው የሚያጣላኝ ጀቴ እና ያደ ሄዱቱ ኑራ ገረገሌ ያዳን ተካ ገረ ብያ ተከለክ ያስታይ ደለገዱ ተካ ገሊትኒን ከስታይ ጀኔ ያዳን hedduu cinqabnaa jechuudha. Ganama galgala gisee hunda bakka yookaan akkas goona asiin baasna asiin seensisna jenna arreeta abbaatu jenne maal abbaa isaa duniyaan hin dhumtu hin guuttu jenne gara baharaa hiriyaa xiyya wajjin wal qabannee tarree jechuu hiriyaa xiyya tanaa mataa qullaa waan jirtuuf rakkoon qabu isiin kiristaana ani musliima garuu har'a bishaan keessa waan jirruuf nurra ilaalin akka qurxummii taanee jirraa jechuudha. Sababa isiitiin jaarsi kiyya hedduun alloleen ture gizee wayii jechuudha. Garuu isiin miskiine macarashaa miskiina maaliif jennaaniin mu'attii duriyyee mataa qullaa deemtu koofiyyaa godhattu akkas taatu maarree jee gaafa wayii akka seenaa isinii kaasaa jaarsi kiyya hedduu lolee jechuudha. Sababa isii jechuun bakka yaani intala musliimaa se'ee jechuun musliima taate waan akkanatti mataa qullaa deemtu itti fakkaate. እና ኮፍያ ምናምን ዋን ጎደቱት ፈካቴ ኢላልቻ አዳ ኢሲፍ ቀባታ ቱሬ ጋሩ ኢሪያን ትየቱኒ ምስኪና ጋሩ ኢሲን አመንታን ኢሲ ክርስቲያና ሳኒ ፈካነቲ ማታቁላ ዴምቲ ጄ አከሲቲ galchee fi eegasii bakka ishee jedhee jechuudha. Isiin kun akka argitan akkuma qurxummii kanatti daakti. Ani immoo baay'ee daakkaa hin beeku xiqqishu bichaa beekaa baay'ee hin beeku jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo waraabaa jira bishaan keessatti fataa ja'aatirra liivii turree liivii tiktookii turree namni hedduun achi jalatti waa hedduu nuun ja'aa ture waa hedduullee nuun jechuu ture garuu nu masmaa keenya xixii goonee jechuudha. Sammuu keenya rahaa gochuuf waan deemneef jechoota namaatiif inuma hin dhiphanne jechuudha. Inuma nutti hin dhagaamne jechuudha. Gaafa san gizee tokko beeytanii yeroo akkatti bataan bettanne jettan waan deebitanii yaaddan isinitti fakkaatu jechuudha. Waan deebitanii cinqamtan isinitti fakkaatu waan deebitanii hiraartan isinitti fakkaatu jechuudha. Wayita san bichaa waan laaltaniif jechuudha. Ilmi namaa maalni wanti lama wal qabatee deemaa jedhan maalni innis gammachuuf gadda boo'ichaaf kolfaaf gammachuu jechuudha. Akkasumas immoo du'aa fi jireenya jechuudha. Akkasumatti dhabuu fi argachuu jechuudha. Akkasumas wanni hedduun addunyaa kanarraa baay'atu wanta lama wal qabatee deemuu jechuudha. Tokko ol ta'e tokko gadi takka gadi yoo ta'e takka oli akkuma jedhan san wanti hunduu jechuudha hin dhufa. Gaafa gammachuullee gammachuudha. Gaafa gaddaallee gaddaa gaafa si dhukkubeellee gaafa fayyaa qabdullee jechuudha. Wanni hunduu sa'aatii isaatiin eeggatee dhufaa jechuudha. Saniifuu akkasumas guyyaan kun nuuf guyyaa hedduu gammachuu ture waan darbeef waan dhufu itti dhiisneetumaan guyyaa kana guyyaa bareedaa goonee turre jechuudha. Haa ta'u malee akka nu yaadne san nuuf hin taane akka osoo itti yaadiin deemne waan ta'eef tasa deemne bakka kanatti bareedu nutti fakkaannee ture. Namni illee waan baay'atu nutti fakkaate garuu namni baay'een jiru deebi'ii dammoo osoo itti yaadiin illee waan deemneef natti fakkaate. Garuu akka nu yaadne san osoo kan nu yaadne caalammoo bareedaa ture jechuudha. Bakkichi baay'ee namatti tolaa ture. Waaw baay'ee nutti tolee jira jechuudha. Akkasumas like subscribe nu gochuu keessaniif hin dagatinaa jechuudha. Gaafa tokko osoo hin yaadiin bakka tokko deemuun sammuu fi boqochiisuun akkuma argitanii bilbila keenya daawulood gooneetiin hin haaromsu sanitti jechuudha. Nullee sammuu keenya daawulood goonee jirra.
daawlood goone akkanatti fataa jennee sammuu keenya ka bishaan akkatti bareedaa kana bahara hedduu namatti tolu isaa bishaan immoo hin qorraa yoo ala bishaan keessaa baate demoo ni oo'aa jechuudha. እና dachiin kun akkanatti dachiin biyya arabaa haala kanaan bareedduudha jechuudha. haa ta'u malee keenya hin caalu jechuudha. garuu duniyaan yoo jiraate wanni hunduu hin jiraata jechuudha. wanni hunduu sitti tola, wanni hunduu jaalataa jechuudha si galee. waan akkas ta'eef akkanatti fataa zanaa ja'atirraa liivii namni hedduu nu laalaa ture jechuudha. akkuma nama argitanii haabtaamii yookaan dureessa waan taphanneef jechuudha. akkuma nama gizee hundaa bishaan keessatti akkanatti namni adaa wayita argitanii bakka gaarii bakka ijaaf namatti tolu yookaan yaadaan namatti tolu gaafa deemtan namni illee akkasuma isin waan isinitti toleetiin deemtanii bakka san bashannantan isinitti fakkaataa jechuudha. garuu immoo nuhu madaamii wajjin deemne ishee am sorry ishee madaamiitu bakka kana nuufi deemalee nuufi kennaa hin deemne jechuudha. madaamiitu bakka kana bakka akkanatti bareedaa kana isaan ol hin deemne. har'a dalagaan isinitti haa hafu, dalagaa kana dhiisaa, dirraashin isaa haa baduu. har'a koottaa isinillee bashannanaa nuun jedhanii akkasitti kaanee deemne. yoo yaadattamu jedhanii takka maal jettee har'a namittiin tiyyaa qaallettiin tiyyaa bahuu heddi gara alaa garummoo boqonnaa godhinaan jette. boqonnaa godhinaan jettee jirti. garuu haa ta'u malee darajaa gubbarraa kaasii haga dakasii qulqulleessii achiin booda yoo geessite kushiinaa kana immoo meeshaa keessaa guuritiin qulqulleessii isa geessite dammoo ala kana xaragii eega san geesse. boqonnaan kiyya bakka kamii jee boqonnaan kiyya eegaa turee jette. akkuma san boqonnaan isii hojii marratti ta'a jechuudha. nullee garuu haa ta'u boqonnaan hojii irratti illee osoma ta'u boqonnaa xiqqoo takka nuu kennanii jiranii alhamdulillah shukur karabbiin immoo guyyaa kana nuu kennee nu gammachiise ka biraallee nuuf haa kennu jennee gammachuudhaan jechuudha. boqonnaa kenna warra arabaa wajjin fataa zanaa ofirraa jennee gallee jirra jechuudha. alhamdulillah shukur rabbiin isinii hundaafuu boqonnaa rabbiin boqonnaa gammachuu boqonnaa argitanii itti gammaddan itti jechuun bakka itti bohartan rabbiin isiniif haa godhu jechuudha. addunyaa sanarratti immoo xaaruun argachuulleen kama jiru gammachuulleen kama jiru gaddillee kama jiru. garuu gaddi gaafa dhufee hin baay'isinaa. deebi'anii gammachuullee yoo dhufu daran gammachuu keessan dhibbaa bakka hintiraa miti akka namni isinitti gaddu hin ta'inaa jechuudha. jidduma galeessa yoo ta'e wanni hunduu bareedaadha jechuudha. gaddallee jechuudha namni tokko yoo gaddu maxanii malee yoo gadda namatti fidaa jedhan waan ta'eef gaddallee ta'ee gammachuullee ta'ee xiqqoomaan jiddu galeessaan yoo dabarsitan wanni hunduu namaaf ta'aa jechuudha. saniifuu haala kanaan bishaan kana akkatti daawwannee jirra. bishaan kana keessatti akkatti daakaa oollee jirra. haala kanaan gammachuu kennanullee isiniif ibsaa jirra jechuudha. hiriyyaan tiyyatuun immoo waan isin jettu hin laallame. انا لالكم والله شعربي كان غرو كوف ده مونا موبايلي نتنتو كجيتي غرو مشان شعربي تيزنا كويرون ما شاء الله 81 ሰው አረታው 81 ሰው ነው ያየን ያለው አረታው እናታችን አንቺ ደሞና መኖራና ረኝ ቆይ ነው ሰከንታ ምን ዲበገው ወደ በርሰከንታ ሚቶር አረታታ ባድርጉ ቆላል አሳ Dugo masa jira ma korto minin jira bishaan keessa nanta serious haru korto minu nama desiti korto min bishaan keessa jirti mana korto min bishaan keessa jirti bishaan awashkema sensai biya kakafata sensai sharbi akuma jiru bishaan gode bishaan keessa seene mobailin tasa bishaan keessa seena ma salama namni dibbi kun taab yoona gode imbitadha taab goda imbitadha mobaili namni dibbi kun yoo taab na gode በትክክል ሞባይል ገዛል አይፎን ነው እንደውም ገዛው። እሺ እውነት አይፎን ቢታጣ yoo taab na gotan isi
ታብታብ ጎዳና ፍዳቴ ቢሻላል ሞርም ብሮ ይለንገ ዱጋስ ያኒ ታብታብ ጎዳና ኧረ እባክሽ ኡመተ ሞኛ አርገተ ዱበንታለት ወላሂ ደዋዳ ቢሳኒ በርዱ ስርት በሬዳ በደም ሳሙና ያጠባል ተብሏል ያጠባል ተብሏል እኮ አከሰ ፈጣደሪ አይላም ቢሻን ኩን አንዳበደ ሞርሞ ብረ ነገየ ጅራ ቆጥተ ሻርቢሌ ናርኪሱ ጅራ እና ሞባይል ልገዛ ስለሆነ ታብታብ አድርጉልኝ እሺ ሞባይልን እዚህ ውስጥ ውሃ ውስጥ ከገባ እገዛለሁ ትንሽ ቆጥዬ ማጃ ቢሻን አራት ሲያጠዘጠዘ ነበር ይላል እና ካሜራማን ማኑ ገርገታ ቆይ ሜሴንሲስና ካሜራ ተርገተ ካሜራ ኖራበት ነው ሴና ከበላት ዜኔ ያው ባላ